Oroliyaanaa Wiingar. Abbaan koo kubbaa miilaa baay'ee jaallata. Namoota beekumsaan guddina kubbaa miilaa magaalaa Gimbiitti gufuu ta'anii quucarsan keessaa tokko abbaa kooti jechuu ni dandeenya. Inni garuu yaada kanatti waliin galu. Ispoortii magaalattii akka kaarootii asii gadi guddisuu keessatti ga'een koo olaanaadha jedhee afaan guutee dubbata. Guddinni asii ol qofa kan jedhe eenyu? Abbaan koo osoo sooroman bahin dura istaadiyeemii Wallagga Lixaa kan magaalaa Gimbiitti argamu samuuluu sanaaf waardiyyaa ture. Haqaaturra ba'ee jedha abbaan koo. Gaafatti ka'u immoo istaadiyeemiin dallaasaa fakkaatu akkamittiin godina bakka bu'aa jedha. Yeroo dabaree isaatii namni tokkollee seenee taphachuu hin danda'u. Sababiin isaas istaadiyeemii kanatu kana caalaa molata. Margi sirraa dhuma jedha. Yaadi isaa garuu kan biraadha. Magaalaa kana keessaa barumsa ari'ee malee kubbaa ari'ee namni darbeef hin jiru yaada jedhutti amana. Kanaafuu yeroo inni laaqanaaf galutti nuti ammoo isa duubaan kannee deemnee dirree sana irratti taphanna turre. Waan nama dhibu keessaa abbaan koo kiraa sassaabdummaa irraa bilisa waan ta'eef anaanis ijoollee warra kaan duukaa shimalaan na ari'ee dirree sana keessaa na baasa ture. Galgala yeroo mana dhufu garuu homaa natti hin dubbatu. Akkuma nama waliin arginu ooletti na ajaja. Kan walitti buune hojii irratti waan ta'eef achumatti fixnee galla. Maal osoo siyaasi Oromoos akkas ta'e ilaalcha siyaasaa qabuuf namni wal jibbuun fokkuudha. Si'a tokko nu ari'uu eegallaan hanga laga Ganjaatti nu duukaa bu'a. Ganjaan laga istaadiyeemii sana gajjallaatti argamudha. Asii ol tabba sana dhiibuu waan hin dandeenyeef garuu isa jala naannofnee deebinee taphanna. Yeroo nuti tapha fixnee manatti galuuf kaanu ututaa du'aansaa istaadiyeemiitti ol deebi'a. Yeroo sana nu ari'uu miti miilla isaayyuu ari'uun waan itti cimuuf tirsinee mana waardiyyaa keessaan isa geenyee manatti dachaana. Innis akka arjaatti akka humna naaf taatan humna isin yaa dhowwatu Yesuusiin walu jedhee nu eebbise. Nuti harka keenya samiitti qabnee sagalee tokkoon Aameen jenna. Waloon bakka dhaloota isaati. Akkasitti dirree keessaa nama ari'ee fixee taphataan cimaa tokko magaalattii keessaa sababa abbaa koof osoo hin bahin hafe. Gaaf immoo hangaas dhuftee kubbaa ariitu manatti galtee dabtara keen ariitu naan jedha ture. Nu arrabsees ofii isaa hin dhiisu. Gidduutti immoo ufamata. Anuu barumsa dhiisee osoon kubbaaf buna ari'uun waardiyyaa ta'e. Har'aa immoo isinii nan ari'aa jira jedheetu haasaa addaan kutee ammas ammoo muu garuu arrabaan hin dadhabeen malee barumsaan warrootuma istaadiyeemii kana bulchan iyyuu nan caala jedhee erga takka dubbatee booda ammasittuma fufee funaansi maqaatti argattus baankoo ammoo xaaliyaanii ari'aa ture. Ati ammoo kunoo amma kubbaa ariita booda ammoo durbaa ariite. Yoo poolisii taate ammoo uummata ariita. Achumaan lafatti immoo rirriitta. Kana achi ammoo ni ari'amta jedha. Dubbiin isaa gidduutti siyaasa keessa waan galuuf hagas maranuu galuu baatus inni dubbii isaan dhiisu. Lammata dhuftanii jennaan shimalaan miilla keessan ishee akka meexxii kana isinitti haama. Silaa isin miilla lamaan ispoortii guddistuu otoo hin taane miilla sadaffaadhaan garaa shamarranii guddisaa ooltu jedhee miira sodaa nutti naqa. Naasuu isaatiin osoo inni miila keenya nutti hin haamin hanga boriitti ofii keenya miilla ofitti haamaa galla. Garuu borumtaas istaadiyeemii sana nan kaaku. Muluu keenya irra taphachuuf achumatti deebina. Dhuguma garuu akka abbaan koo jedhee maaliif miilli taphattoota Itoophiyaa hanga hanxaxii geessi? Ispoortii miila sadaffaa waan baay'isaniifi gaaffiin bara ijoollummaa koo gaafadhu haga yoonaa naaf hin deebine. Erga ijoollonni manaa hundi guddatanii ture kan abbaan koo sooroma ba'e. Ergasiis yeroo isaa kan inni dabarsu kubbaa miilaa ilaaluudhaan. Kubbaa duriifammaa wal bira qabee ibsa nuuf kenna. Haasaan isaa hundi waa'ee kubbaati. Jaarsi Oromoo mammaaksaan dubbii goolaba. Abbaan koo ammoo taphattoota Awurooppaatiin dubbii eegalas goolabas ture. Haasaa isaa hunda keessaa maqaan taphattootaaf maqaan kilabii Awurooppaan dhibu.
Gaaf tokko osoo teenyee EBC ilaallu akka carraa baname malee silaa qophii ispoortii qofa kan nuti EBC irraa ilaallu oduu irratti itti gaafatamaa waajjira tokko argee ilaalaa Seef Bilaatariin pirezidaantii FIFA duraanii nuun jedhe. Anis meerre oduu biyya keessaatiin iji sidide moo abba jedheen itti kolfe. Jaamiyati isin dhaloota siyaanaadha kan ija tokkoon durfamaa ija lama balleessu muummicha duraaniitiin jedha. Aannanni adiidha yoo siin jedhan malee siif hin galu miti peeppee wayii naan jedhe. Peeppee jechuun gowwaa jechuudha afaan abbaa kootiitiin ittisaa Real Madrid duraaniiti. Abbaa kootiif Seef Bilaatar jechuun kiraa sassaabaa jechuudha. Namichi EBC irraa sunis akkasii eega. Maallaqa uummatni istaadiyeemii Wallaggaa ijaaruuf buufate utut godhee fixee guddina argatee foddaa TVtiin as ba'e. Yeroo warrooti hattuu barcuma aangoo argatan saamtonni barcuma argatu. Biyya akkanaa addunyaa kanarraa biyya keenya malee jirtii laata waan jirtuun se'u. Harmeen koo gochaa isaa kanatti baay'ee aarti. Gaafa humna ishee olitti ta'u yeroo namni maqoomaa qabatee waaqaaf sagadutti isin kubbaadhaaf sagaddu raajii abbaa koo ijoo amma isin argaa ijaran akka sodaataa sagalee laafaadhaan akkasittiin jetti. Narraa usaboo akka Roonaaldootti shuutsi godhee pooliitti si maraga maal isheen Mooriinoon kunii jedha. Mooriinoo jechuun haadha dubbii jechuu isaati. Dhiisnee rabbaa koo jettee yeroo isheen afaan qabattu hunduu gadi qabannee qasaana. Inni soba malee immoo harmee keenya baay'ee jaallata. Jaalala isheef qaburraa kan ka'e uffannaa taphattootaa Maaliyaasa jedhan kan Arsenaaliin biteeraaf. Abbaan koo gaaf tokko ammoo istaadiyeemii dhiisee walgayii gandaa dhaquun durataa gandaatiin akkas jedhe jechuun dhaga'e. Yaa obbo durataa ganda keenyaa siizinii 27f waggaa jechuudha. Bulchitee akka Alex Fergusoniin siizinii kan biraa dabalachuuf deemtaa? Bulchuun kee rakkoo hin qabu. Garuu erga tiimuu damtee geeba tokko illee argannee hin beeku. Isa iyyuu gara diviiziyoonitti gadi bu'uuf deemaa jirra. Chaampiyoons liigii keessaa nu baaftee jirta. Gandoota biroo waliin illee nuti dorgomuu hin dandeenye. Alex Ferguson geeba isaan quubsee isa iyyuu osoo uummanni isa kadhatuuf fedha isaatiin aangoo leenjisummaa gadhiise. Ati garuu Kaarlin Kaappii illee tokkoon shanee jechuudha. Ishee mallee nyaachuu hin dandeenye. Nu leenjisuu dhiiftee akka sangaa nu leenjisuu barbaadda. Osoo si jibbinuu humnaan na jaallattu jette. Mee Mooriinoo ilaali. Chelsea qabatee yeroo yartuu keessatti kilabii isaa guddise. Geeba hedduu isaaniif argamsiise. Ati garuu siizinii 27 keessatti waan tokko nuuf hin buufne. Ijaarsa sirna diimokiraasii isa jedhaniin qabdee sirna biirokiraasii ijaarta. An kanan jedhu. Diimokiraasii kana kan ijaartu sukkaaraaf zayitiidhaanii waansa. Kan na dhibu ammoo isati aam ispeeshaal waan ofiin jettu tokkodha. Ofii hiikkaa jecha kanaa beektaa garuu. Ilaa of sirreessi. Kana caalaa namni kontiraata siif haaressu hin jiru. Osoo ati gamaa hedduu kan ati hin beekne akkasiin nyaanne. Yoo diddee fiifaa bira deemna. Jeenis kiraa sabsaabduu akka keetiiti. Waliin caaltan jedhee yaada kenne jechuun dhaga'e. Yaa abbaa koo. Kee odeeffameen nu. Gaaf tokko harmee kooliin osoo teenyee waa'ee intalaan jaalladhee tokko haasofnu nutti dhufe. Nuti hin barre malee haasaa keenya waa muraasa nu dhaggeeffataa tureera. Isuma afaan saaqqatu sagalee cirachaa hankaaki caabiyatoo naan jedha. Ati akkuma Arsee Wiingar silaa ija malee kiisii hin qabdu. Wiingar taphattoota ciccimoo dhaqee tuqee isaan kaasa. Garuu warra qarshii qabutu dhaqee jalaa fudhata. Eden Hazard, Mario Götze, Arturo Vidaliif kan biroo. Atis immoo akkasuma. Ati ijoollee durbaa fuula ishee illee dhiqachuu hin beekne dhattee ilaaltee bareedina isaaniitti himtee sin jaalladhe jettaan. Gaafa isheen dhidhiqattee dibachuutti kaatu warra qarshii qabutu jalaa butee mallatteessifata. Ati qarshii baasuun jaallattu. Garuu eessaa fiddas? Biyya keessanitti digiriin silaa qarshiin ta'u. Filaaminii wayi qalbiin qabdu jechuudha. Fuula Droogbaa gootee osoo fuula fokkisina dhiiftee carra qabeessummaa Droogbaatti baate silaa yoona bareedduu ishee tokkoof harka galchiteetti. Fuulas carraas si dhorke.
Intalo obbolaanaa isa gabaa godaa jalqabasitu gaafate. Garuu diyaasfooraatu doolaaraan dhufee si jalaa bitatee sokke. Intalo obbo Kamisoo ishee naannoo gootaraa situ kaaffee barsiise. Garuu shufeerii siinotu si jalaa fe'ate. Isaan namas jaalalas walitti ajjeesuu jalqaban silaa. Ishee gabaa baankii kontiraaktarii tafaanii si buuse. Ishee warra sayyoo ilma namicha isa buna erguutu sirraa buufate. Qishireen ammallee buna maalii erga jarri keenyaa ergan malee. Jaalalleewwan warra qabatte ammoo qabaa wallaaltee si harkaa ba'u. Akkuma Naasirii Faabrigaas Vaampeersii Arsenaalii mindaaf jedhanii ba'an sana. Durba meeqa of jalaa baafte. Abbaan koo shamarranan jaalladhee ana caalaa beeka. Kanaafuu cal jedhii afaan kee walitti qabadhuu ta'i. Ati kana booda maqaa koon akka of hin waamne. Dafii ergisaan mana kootii ba'i. Yeroo foddaan jijjiirraa ijoollotaa jalqabu ammoo sin gurgura. Kana booda ati Rooniyaanaa Wiingar malee Rooniyaa Daani'el miti naan jedhe. Kana booda egaa maqaa koon deebifadha ta'ee intalootan dhabeen deebisa ta'ee waan isaa waliin beeku. Bishooftuu 2016.